Qilleensa jaalalaa qatee deemuun adagaayi daamsa waan inaan siimu salaamtaa nageessii taamu karramu yoo hireen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kabajamtoota Roozatoo hundi keessanuu kinoo amma yaa hojjirra akkasii daawwattoota kiyyaa asoo jibbuutaan jenna guutuun keessanuu nagaan jiraadhaa Oromoon guutuun baay'een siin jaalana baay'een siin kabajna kunoo deemuutiin jirra karaa yaman gadhiisne kalaatti maasalaama jennee deemuu jirra hadda ba'uuf kunoo bishaan yaabbatuu fi hayya waan irra geenye isin wajjin turraa nu qofaa miti namni hedduudha. Nami tokko lama miti. Inshallah doa inu goda ijoollee xixiqqoo faana bira jiraatu. Daawwattoota keenya akkuma argitan kunoo deemuuf baanee jirraatanii magaalaa Adan tan jedhamtu duraan sanarraa magaalaa Adan dhufne akkasumatti kunoo amma magaalaa Adan keessaa ba'uuttiin jirraa isiniin jedha. Du'aayi nuuf godhaa du'aayi isiniin nu bira dhaabbadhaa karaan akkam akka irra jiru warroonni taariba deemtanii illee inshallah isiniif hima. Ani maaliif ree karaa taaribaatiin galaa jira waan ta'eef karaa baharaatiin galuutiin jira. Xayyaaraan illee galuu hin danda'a waraqaa eeggachuu hin dandeenye waraqaa wayii tobbaa kee jala gubata jedheetiin dhise akkasumas markabaallee dhaqqabachuu dadhabeetiin kun akkasumas karaa ijoolleen Oromoo arkuu qaba jeetiin ijoollee hedduu wajjin ijoollee daa'ima xixiqqishuu tanii wajjin sarumaa wajjin rabbi nu hawaasu jennee deemutti jirra. Akkasuma kunoo bahara qaccee irra deemu jirra garuu bakka irraa yaabbannu hin geenne ganaa geennaa magaalaa Adan keessaa gabbaaneetiin jirra bahara gubbaa deemu jirra bakka irraa yaabbannu garuu hedduu tura. Akkana sa'aatii meeqa tura jedhanii abboo bakka irraa yaabbannu son dhaquuf waan keessa sa'aatii bakka sa'aatii 4 sa'a 5 akkana deemuu hin oolu. Akkasii daawwattoota keenya hanga xumuraatiin daawwadhaa maalirraa akka geenne fi eessa akka geenne hunda'uu karaan akkam akka ta'e isiniifin gadhiisaa haga xumura akka la daawwattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadhaa. Hunduma keessanuu ilmaan Oromoo hunduma keessanuu baay'een isin jaaladhaa osoo amantii kutaa hin jenne naaf jiraadhaa rakkoo akkana kana keessa Oromootti akka hin deemne akka biyyaa isin baane isiniin jedha. Ka biyyaa bahee biyya galuutti jira inshallah waan jiru hunda isin biraan ga'uuf abdiin qaba. Amma deemu jira karaa waan ta'eef fayyee kun bishaan irra deemu jira haga xumuraatti nu hordofaan affeerraa kiyya daawwattoota fayyaa akkasi baharri kana fakkaata. Gana karaa dheeraa deemuu fi isa bira gahuuf jechuudha daawwattoota kiyya. Inshallah rabbi jedhe walitti deebinaan nagayaan isiniin jedha baay naaf jiraadha. Waan hundaa waraabaa isinii deema yeroo bahara irra gaheelle isiniif waraabaa yoo namijjaa jechuudha inshallah yoo namijjaa hubaadhamuutu yeroo gama bahe isiniif waraabaa hanga xumuraatti nama hordofaa isiniin jedha.
daawwattoota keenya kun amma gabbuunee qilleensa fudhachuu fi qilleensa fudhanna jennee gabbuunee akkuma argitanitti kalaa hundi yaanne kana nuwaa fi karaan jechuudha. Bishaan asiin mul'ata kun ammoo ispaaltiidha. Du'aa himanuuf qodaa isiniin jaa daawwattoota kiyyaa du'aa himati isiniin nu bira dhaabbaddaa abbaan kiyya yookaan biraa deebi'a. Akkasii maaliif giddiin qabeetiin hin deemaa jira waan ta'eef du'aa hinana godhaa inshaallah rabbii yaada muraada keessi haquutu roozaa bakka yaaddee abbaa isiin haa ga'u jaalatanii du'aa hinaa godhaa isiniin jaa. Kana fakkaata makiinaan tarii baallee akkuma arguu jirtan kana inshaallah daawwattoota kiyyaa walitti deebina. Isiniif waraabachi gara kanillee yoonatti tolee yoonatti toluu baate ammoo akka carraati isiniin jiran afaana tura. Boodallee akka walitti deebinutti homaa rakkoon hin jiru amma balaas miila lafarra deemu jira dhugaa isinitti meemee qaamee isin agarsiisa. Jabaadhaa ilmaan Oromoo biyyaan bahinaa biyyuma keessa taa'aa isiniin jira. Meelaalaa akkatti miila lafarra deemu hojjettan dhiisaa ka daawwattoota keenya dhukkee nurraa kaasee guyyaa lamatti sa'an sanuu irraa qorraan fedhaan nagatti isiniin jira jabaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota Rozaatu hundi keessanuu guyyaa kana kanatti huqqannee jirra. Akkaan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa asii bakka itti nama naqan jechuudha. Achi keessa jirra. Bakkitoo irraa deeman jechuudha. Kanaaf ana gadi bahuu na dhorkanii jiranii waan ta'eef abbaan kee deemee baharaa fi waan keessa jiru guutuu akka isinii waraabu dhorkanii abbaan kee isinii haa waraabu wayyee hanga booda walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka keessa jiru feetan isin agarsiisaa faame. Kitanii akkuma mana hidhaa Suudil sanii ijoollee teenyaa dhufan asitti boqotanii kun as fa'a agartanii bakkee namni ijoolleen Oromootti itti wanni jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa yeroo hordoftoonni Rozaatu akkuma beektan Rozaan fuutee asiin nageenya jirti. Kanaafuu qaama bakkee jiru kun baabur maddab jedhama. Baarrilee kana manni keenya akkuma kana yaabbatee isin agartee sadarkaa tokkorra gahaa harka akkuma kana kana jechuudha. Kanaafuu amma edana bakka kana kana warri agartee karaa maaraa kanaan deemuu barbaadanis bakka kanaan nama oofanii yoo barbaadetti jettanii yoo rabbi nama baasee barbaade jechuudha. Kanaafuu galatoomaa isinii jedha walitti deemina kana fakkaata jechuudha. Kennama yeroo ammaa kanatti inshaallah Itoophiyaa dhabuuf uummanni qashormaa ta'e jechuudha. Qashorraa sa'a tokko kennatti gala jechuudha. Nagaan keenya baay'ee godhaa isinii jedha. Roozaa yoo nagaa fadda roozaa bakka kanatti dubartiin gambamuun dhoowwaa waan taateef harma dalagaa fi harmaa ka'ee yoo ka tolchus yoo ka balleessus taatee barreessa yoo barreessu waan bareedaa dalagu taate immoo itti fufaa yoo mara koo qabu yoo moraalee rakkinitan inshaallah faayilmaaf daleetan jedhinaati kana fakkaata jechuudha. Waan akkanaa kana gartee nama tokko agarsiisuuf barbaachisaadha waan sheenaa qabu tokko jechuudha. Kanaafuu jajjabaadhaa rabbiin isin haa